علينا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله ربيني أمة ولد في بالكاه نجايا نبا والبيك الدعاء وبتنا اللي وقت لوكا كان ملكا ربنا هاقول ربنا هاقول أمة ولنا ربنا هاقول ربنا هاقول على كيس اللي ربنا هاتكس ربنا هاتكس سيد رب المال سيني حاجة المال تيس رب سيني حاجة لما لفنا لبتي جب رب المال سيني حاجة محمد سورة قلت تيسنا توم مدن قبل ورد دكوا حركة قبل رب سين هاتكس رب سين هاتكس على ورا رب سين هاتكس ولي جب دون سني لفنا فايدة برا ماجور فقيرين كتون أرما والبانير ماجور المال وكان يوسين وانوبرة تجنيتي ربي المال كان سيني حاجة رب المال سيني حاجة نما كوبي كبار اللي رب نقولين نما وان أرجعتني ربي في شكر ربنا هاقول تفينا بقيس الرياضون اللي ربنا رهاكب نجايا ربي نومة أورمو ربي والتأثير ربي قد هذا إنجيران كان اللي في كيسة شكوماتي يا ربي جل إن شاء الله تعالى ربي ورا نجايا وفلي من كاهي واسلادو يادي كما تبتكم تسنكوا ربنا هاقول بوه جلتنا ربنا جلها صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فضل أنا سلامي كأدا أورمت لبساتي نوفل كان سنجا سلا قلمي خافا قلماتي هذا قلماتي إيجا وري قلمان أكنن نوم فردا خبجة مال فردا تي نوفل كانجا هيه واقع أمما kurracha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibba abbaa dhugaaf jaalala abbaa nageenyaa abbaa guddina abbaa badhaadhina bara kana nagayaan bara dabre nagayaan naannessite gammachuu fi ifa bilisummaatiin asiin nu geesse bara kana immoo ha araaraa ha nagayaa nuu godhi ha qabbanaa nuu godhi harka micciiri fi afaan micciir nurraa kaasi haftee nu keessaa baasi dhokataa namni ati gartu ijateetiin garta ati buqqisi oromiyaa keessaa baasi oromoo tokko taasifte jaalalatti deebisi hafuura walitti urgeessi galma abbaa isaanii tokkicha utubaa jalatti nu dachaasi hamaa nurraa qabi hamtuu nurraa qabi mul'ataa dhokataa ati nurraa baasi egaa hanuun taane waaqa ati ni beeytaa ha oromoon taane ayyaana abbaa keenyatiin taane hagalma abbaa keenyatiin taane goota ati nurraa buqqisi oromoo wal haa taatu walitti haa dachaatu wal haa dhageessu wal haa agartu wal haa jaalattu waliin haa bobbaatu waliin haa galtu firii kafacaafatte kana callaa waliin haa oomishattu isinillee warra kitin harkana waan jennee isin eebbifnu gaarii keessan isin keessa haa bulchu gaarii isin keessa haa bulchu manguddoon keessa manguddoo kadhaadha manguddoo eebbaa manguddoo faana milkii manguddoo umrii dheerattu isiniif haa godhu galma keessan kana galma tokkummaa isinii haa godhu kan midhii dhokattee isin seentee galma keessan kanatti citaa isinirraa guurtu ta isin hin garre waaqni argu isinirraa haa qabu isin ammoo ta agartan ofittiin dhiisinaadha harka wal qabadhaa wal jabeeffadhaadha oromummaa abbaa keessanii saniin sosso'aadha guyyaan har'aa kunillee guyyaa gammachuuti guyyaa hara tokkoon nuuf gaddaati maaliif jennaan guyyaa waraanni bilisummaa oromoodha bakka jirutti hidhannoo isaa lafa kaa'ee marxoo hidhatee taa'ee guyyaa san akka injifannoo isaanitti ayyaaneffatu akka immoo gadda isaanii guyyaa miidhamanii qabsoo isaan irratti reebamanii irratti jaallan isaan biraa wareegamanii guyyaa isaan yaadatanii guyyaa jabaadha egaa guyyaa kana guyyaa har'aa silaa guyyaa oromiyaa keessatti nuti hundinuu guyyaa waraana bilisummaa oromoo jennee kabajannu haa ta'u malee har'allee tahuu baattu amata dhufu akkasitti warra ayyaaneffatu nu haa taasisu jabaadha hamaa isinirra haa qabu dallaya nagayaa ha jaalalaa ha badhaadhinaa hamishaa isinitti haa jaaru warichi kichinar guddadhaa bal'adhaa mul'ataan isin jaanoo
biyyi tokko goota qabdi, hayyuu qabdi. Hayyuu fi goonni kun saba irraa dhalate qaba. Kaayyoo itti aarsaa kaffale qaba. Waan itti lubbuu isaa wareegu san waan itti amane itti beeku saba isaa jaalala irraa ka'ee kennaaf. Gootonni Oromoodha nuti har'a kanaas of nu bara. Waan isaan guyyaa namni ol jedhee ani Oromoodha hin jenne ol jedhanii lubbuu isaanii wareeganii kennan nuti har'a qoma dhiibnee dubbanna. Isaan sanmoo oggaa as geenyee as jirru Oromoon addunyaatti angaatee akka aduu mul'attu kana yeroo hundumayyuu isaan yaadachuun dirqama keenya. Maaliif sabni isaan wareegamanii suni numaa kana hundi keenya utuu biyyi keenya Oromiyaan nagaa taatee Oromiyaa irratti nagaan jiraachuu dandeenye, qabeenya keenya irratti abbaa ta'uu dandeenye, wanni biyya hambaa keessan oofu jiru nagaan biyya keenya jiraan. Kanaaf gootota kaleessa nu biraa wareegaman nuuf wareegaman kana yaadachuun dirqama seenati. Al tokko ol kaanee akka isaan yaadannu isin jedha. Bareeda dhagaa amajjiin tokko bara haaraa akka lakkoofsa Oromoottis bara jijjiirama bara haaraadha. Guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Har'amoo koominitiin keenyas bara haaraas guyyaa waraana bilisummaa Oromoos teessuma koominiitiis walitti dhufnee akka maatiitti ji'a lamatti isaa ta'u sadiittis wal agarree wal to'annee galuun waan tokko mee kanarratti waan bara haaraa dhufe kana keessummoota kana isa darbee maali hundumaanuu dura teessuu waldaa hawaasa Oromoo Kichina Tarloo ati boonsaa as ba'anii akka nu ibsan kabajaan isaan. Meeraa keessan nu jabeeffadha amma gaariidha. Koreeleen keenya an duraanis kan amma jirtanis adde Kuwee, adde Fatiyaan isin lamaan durattas nu baatu. Koreeleen keenya moo warri amma jirru amma kana keessa jirru hundumtiyyuu hawaasa keenya fuulduratti isaan kana as baanee dirqama isaanii walitti dabarsuu gammachuuf jaalalaan mirkaneessina waan ta'eef isaan lamaan as nu baanii waan qophaa'e akkatti walirraa fuudhanii horii buli karaa nan irra deemerra beenu Dr. Kuwee atis na gosi nan deema adde Fatiyaan akkas jedhanii yeroo walirraa fuudhanoo nuti isin wajjin jirra jennee warri koreen hawaasnes nu buufate isin duratti imaanaa warra irraa fuunee dirqama keenyatti fuunaa akkam jettu roome boontu maa inni kotta amma warra deemu bara isin jechuun nama shanii warra koree qofaa miti deema. lakki Nama shan warra koreetiin warruma boordiifi warreen kudhan namarra warrummaa nama boordiidha gabachi Mango akkas Dhaqqabate ana biyya akkasii yaade nama shanii qofa. akkanan darbatu
namatti kennite asii harki kaan nama nuufaasu qabnaarra. Tasfaayitti kenni. Hayyee wanti kun jedhu koreeleen kun akkuma agartan qajeelaa kanas dabalatee warra duraanii fi warri haaraanis hin jiru. Warri kun warra imaanaa Oromoo bakkaan ga'uuf hin geggeessuudhaaf warra duraarraa fudhatanii fuulli isaanii yoo isin agartan gammachuu qaba. Sirni gadaan duratti dubbanni sun natti mul'ata. Waljibbiin jiru gaarreeffachuun hin jiru. Jaalala Rabbiin nuu kenne onnee Oromummaatiin wal bira jirra waan ta'eef. Isa kanaaf isaan kun bishaan mataa malee yaa'u nutis isaan malee deemuu hin dandeenyu waan ta'eef har'a gammachuudhaan dirqama ulfaataa hamma humni keenya danda'e baanu nutti kennuuf deeman waan ta'eef mee haamlee keenya hundi keessanuu haamlee qabdu. Hadde bu'e bakka guyyaa kanaan isin ga'e gadaa keessan xumurattanii gadaa ofirraa akka seera Oromootti gara jaala keessanii adda facaatti dabarsuudhaaf keessanii maaltu isin bifa kamiin dabarfattu moo? Gammachuu guddaa natti dhaga'amu guyyaadha. Maaliif yoo jettanii gaafataa turre irratti hin shabnu, irratti hin tuunu, irratti hin tortonu, nurraa fuudhaa jennee dhiyyinee gaafataa turre har'a kanaan nu ga'uu isaati baay'ee gammachuu namni dhaga'ama. Wanti nuyi akkitti hawaasa keenya walitti itichinee wal hammannee wal simannee wal aanfannee hammammaa jiraanne gaaddisa Oromummaa qofa jalatti aadaa siyaasaan nu facaase gandummaan nu facaase amantiin nu facaase gandaa alatti siyaasaa alatti amantii alatti gaaddisa Oromummaa qofa jalatti wal geenyaa jennee sanaan walitti dhufnee wal hammannee walii wajjin jiraanne jaalalaan hanga ammaatti. Ammas kan dabarsuu barbaadu jaalatiyya kabajamtuu jaalatamtuu bareedduu Oromoo fatihaatti kan hin dabarfachuu barbaadu kanuma nuutiksaa maaliif siyaasitti gallaan gandummaan itti gallaan amantiin itti gallaan faca'uu keenya nuun facaasinaa kanuma gaaddisuma Oromummaa jalatti walitti nu qabaa kanuma nuutiksaa gadaan keessan immoo gadaa dhuunfaa gabbinaa gadaa bilisummaa gadaa tokkummaa gadaa sabi keenya nagaadhaan itti boqotu dhuunfaa ta'uun jedha. Hedduu galatoomaa raan kana birraa hin qabasii galtee asiin nu geessanii waan kana ittistanii saba keenyaaf quuqamtanii halkanii biyyaa hirriiba itti dhabdanii itti dadhabdanii duuba isin hundinuu koreen hunda dabarte galatoomaa arraan kana jireenya keessanii hawaasni bareedaan kun as gahee nama hanga xiqqarraahi arraan kana as jirra duuba gartee amaanaa isin nutti kennitan kana warra gartee baha duratti nu haa godhu isinillee hawaasni keenya irratti nu gargaaraadha galatooma umurii isin haa dheeressu duuba gartee galanni keessan bilisummaa bareedduu miidhoo ibsan rabbi haa godhu rabbi warra bilisummaa tana walumaanuu gadi qabu rabbi nu haa godhu galatoomaa. Akkasumatti anis waaqeffamanii yoo jiraate wanni ajaa'iba walqixxummaa qalbiin nu hawwisiisan biyya laala dubartii fi dhiira osoo jenne walqixxummaa akkuma isaan jedhanii kan biraa gandummaa naannummaa amantiidhaan waliin qoodnu kuba jenne walqixxummaa biraatiin waa'ee dubartii fi dhiiraatis walqixxummaadhaan akkasitti eenyee qophaa turre. Ammas akkasumatti kan tifuuf akkasumatti kunoo tifuudhaaf deema kunii waan ajaa'ibaati lammata qabxiin hin kaasuu barbaadu taraa duraatii fi haala kanaan
waan walirraa fuudhuun akka dubbatu eegalle warra kana bal'isee aadaa sirna nu jalaa badee nu jalaa waalamsa kaafnee haalee biyya keessaa baafnee dirree baafnee itti dhimma itti baanu akka nu ta'u kanaan hawwa tolii waan ajaa'ibaati rabbiin akkuma tokko godhe kanatti warra fuula dura akkasitti harka ol qabatee tokkummaadhaan fuula duratti fufu rabbiin waa godhu galatooma hawaasni keenyaas waan bikka koreen haaleen ammoo hojiirraa fudhachuu deemtu bikka gargaarsa barbaade hunda akka namuu bira dhaabbatu asmaaniin dhaamsa dabarfachuu barbaada galatooma warri koreen haaleen fuudhan tunis karaa ma barbaadu hundaan isin booda jirra isinirraa fagaannu isin wajji hanga dandeenya hanga mukeenya akkumatti kanaan dura godhaa turre isin bira jirra isin booda jirra jabaadha tokkummaa kana nu jabeessa xiinxa nu baasa galatoomaan jechuudha. Galatooma duran haasawee akkuma lafa naqa beemaan kana waan haaraan ijoollee yoo jiru akkuma hanga ammaa si wajjin jirra si biraan hafni yoo namaa kanaaf mallattoon haqannaaf ta'u waan bareedduu addunyaan Oromoo kana filachuudhaan si agarsiisa. wajjin jaallachiisu kan seenaa kan soqatti jaallattu ta'e kan tokkummaa keenya ibsitu ta'e kan aadaa keenya hundumaa duukaa jira faana kootuu ta'uu isi duukaa bu'a. Aadaan gunaatu kunis mallattoo gara biraadha kan aadaa keenyaati. Ada berbagai Kalau udah sini si mana rambut ini? Jalan di seberang. Jalannya galatoma mulium kereta amanat isin rambut ini sebabnya wajin awak jawab itu galatoma mulium. Dialog ko, yung umilili pala at kaanang kanati gamat di jara lagi to kumano ko bastani isinilin jara lagi gamat niya kumano basti nujirata umilili. Apa sebulan deh? Oromo namni damsa kabdan isani damsa kabdan jarone jadi ojiran ni hire sini kenina ne abang Kenya damsa isan mana kana kore kana tidak batang kamu Dhiira sadii fi shamarran sadii ture. Takka jennee gaafa eenyu yoo maqaa kaasuu barbaachisaa ta'e Dr. Quye, Afrah Abdallah, Fatiha Hassan. Kan shamarranii kana kan dhiiraa Ahmad Qawwee, Asnaaqa Aliyyi Shaabiti. Eegalumarraa bu'uurummaan isaatu akkaataan itti godhame waa hunda irraa hubatameeti. Kabtiilee isaan jaannu amantii fi gosaa fi kutaa fi siyaasa dhaabee kun akkuma jettu osoo jiruutu
waan biraa ka jirullee akkasumatti to'atamee fi akka buurri isaa akka gartee isa soonitti buurame wanni takka nama gammachiiftu namoonni nu faana bu'aa jiran kun yoo nu ol tahan malee nu gadi miti abdiidha qabnaa yeroo dheera dhaabe waan kanarraa tursiisan lakki isinummaan dhiigaa tarmii yeroo hamma fudhatu san qofarratti silaa deemu barbaanne hoggaa lamatti ammoo akkasuma dhiibummaa dhufe har'aan tan ammoo gammachuudhani namoota nu caalan dargaggoota humna qeeroo jabduudhan nu booda jira gammachuudhaan isaanii dabarsanaa hedduudha gammannaa bakka durirraa ol buqqaa malee bakka durirraa hisus ta'ee ol deemu malee hawaasni keenya akka gadi hin deemne abdii guutuu qabnaa rabbi isaanii isaa dandeessu gammachuudhaan isaanii kenninaa galatooma. Ani achuman jira kun dhufne maaliif natti kennita maaliifidhaan wanni fudhate na sodaata kan kenna maal nana jeesu waan akka gaariitti beeka galatooma warri har'a dhuftanii hanga ammaa waan itti jalqabneef hanga waan kee jiru qofa jedhame waan irra deebi'u qabu gammachuu waliin hirmaachuu kan dhukkube gaafachuu dhukkubsiisuu waaqii hin galchine irra qabeenya kan beelle awwaalachuu walum jabeessuu kanarratti hin doofneeti hagamma nagaan jirra waaqayyoon akkooma wanti qabamne jiru wantooma qabee anu deemsisu ammas taanaan walumaan jiraannu walaa jabeessinu waliin jiraachuun gaariidha. Wintara lama yoo yaadattan taate otoo mana parlamentii deemnee ijoollee xixiqqoo jirtii miilli irratti adoodee qorraale nu jala booyaa turani akka immoo galata waaqaa sullee ni booyinsi sunillee hanqate akkuma taateef waaqii nagaa buusee jira. Duubatti deemnee amma laaluu jirra jechuudha waaqayyoon qajeelchinna. Kullee waan tokko jechuudha kullee tokkummaan goone diqqaanullee irree qabna tokkummaan irree qabna warra baay'ina qabnee ammoo namoota gadiidhaan sila yaadatu. Badri fallee dhiiroo namoota takka kanurra nafiin isaa mana isaallee kan waliin dhaabbata waaqayyoon har'a warri ollaa isan turtanii warri tokkottu warri duratti arga'e warra kunu waan tokko kanaaf jabaanne waliin birmaan wanni ajiru yeroo kana waliin dhufnu yoo wal yaamnellee wal gargaarsa taatellee wal gaafannu yoon dhageenyellee adamillee jaartiin isa deetteetti yoon dhageen asuma dhagaa kunoo intal dubra waaqayyoon badhaasee gaafadha eebbisa jechuudha hora bula. Beekta qallattu daadhiidhaa jette waan kanaafi as warra qaqallaa kana gidduu seenee mirgaan dubbisiisee jira hobbitaattan darba ONN irratti ni agartu hirmaannaa hawaasa isaa waliin qabu yeroo hunda ni agartu numa shorrooqa numa deema takka irraan dadhabnu waan Oromooti wanni Oromoo numatti dhagaamte numa quuqne Abdusalaam Tuuteenis sanuma hin dadhabu hin mufatu akkana jedha abbaa malaati mala nuu baachisa achiin gora asiin goraa jedha wanni barbaannullee kan karaa itti wal ijaarree utubaa tokko godhannu irratti Abdusalaam Tuutee keef haaleek tamaam hayyee mee dhaamsa maalii qabda akkam keessa jirra moo akkasuma koreedhaa fi hawaasa keenyaaf maal jetta dhaamsa qabda? Hawaasni Oromoo naannoo Kitchener Waterlootti jiraachaa jirtan waggaa 2018 hammeenya isaatii fi gaaromina isaa waliin tokkummaadhaan dabarsinee waggaa 2019 bifa kanaan simachuuf keenyaaf gammachuu guddaadhaatu nan dhagahama warra baranaa kabara hegeree hunduma keenyaafuu bara gammachuu bara bilisummaa bara guddinaa bara quufaa bara dagaaginaa nuuf haa ta'u bara tokkummaan Oromoo itti cimtu nuuf haa ta'u isiniin jedha. Inni lammataa hawaasa xiqqaa kana keessatti
sirna demokraasii yookaan sirna gadaa wal barsiisuudhaaf yaalii nuti taasisaa jirru deebi'ee bakka biraatti illee akka bu'aa buusu abdii guddaa qabna. Inni sunis maali namni aangoo waggaa 4 yookaan waggaa 8 wal jijjiiruu baruun dura hawaasa keessa eegalamti. Isa hawaasa keessa eegalameetu deemee bakka sila barbaachisutti warreen waggaa 8 irraa hamma waggaa 80tti aangoo hawaasa gadhiisuu dhabuudhaan sirni gadaa badee akka sadarkaa shakkii nama naquttuu geessaa jiran sun hunduu akka asirraa gorsa fudhatan barbaaduudhaaf malee waan biraatti seera sirna gadaa yookaan heera gadaadha isanirra beeyneetii miti. Garuu hojiitti hiikuu dadhabuun hawaasa keessa babal'ataa waan dhufeef sirni gadaa kun aangoo nagayaan wal harkaa fuudhuun akka baramu godhuu keessatti nuus tattaaffii nuti godhaa jirru isuma kana. Isa kana caalaa ammas Oromoon saalaan akka wal hin qoonne dhiiraa fi dubartiidhaas ta'ee namoonni dandeettii qaban bakka jiranitti aangoomanii hawaasa isaanii akka hoogganan godhuu keessatti hawaasni naannoo kanaa shoorri inni gumaachee shoora hedduu olaanaadha. Keessattuu beektoota warreen akka Doktora Kuweedhaa warreen akka Abbaa Qawwee akkasuma obbo Aliyuu Isaa fi Hasnaaqaa ta'anii jaallan isaaniitti waliin hawaasa kunuunsanii haala abdii sadarkaa kana ga'uun isaanii hedduu isaan galateeffachuudhaan barbaadan illee hooguutu akka harka naadhaa walaala. Warreen amma aangoo isaanirraa fuudhe aadde Fatiyaa, Boontuu, Aadam, Asnaaqaa, Qaceelaa jaallan kunis warreen muuxannoo isaanirraa horatanii hawaasa kana hedduu ni tajaajilan. Tokkummaa hawaasa kanaa ni cimsan. Hawaasa biraatiif illee fakkeenya ni ta'an jennee abdannu waan ta'eef isin waliin jirraa, isin waliin dhaabbannaa waa takka isin shakkina sossohaa halkanii guyyaa isin waliin dhaabbachuu ballama isinii seennaa ulfaadhaa horaa bulaa isin jechuu barbaada waan ana geeffataniif galatoomaa. Gaariidha. Koreelee keenya keessaa kan umuriidhanis jedhanii jiru akkasumas badhaasoo qallaa jedhamanni kuni badhaasoo qallaa moo koree keenya keessaa tokko yaangii warra ta'an kanarratti inni moo maal jedhamee warra yaangii as jiran kana obboleeyyan keenya hundumaafiyyuu haamilee akkamii barga qeerroon hamma Oromoo kan abdatu sani barga areeda siin qaqqabatanii akkasumas dubbatanii mee rabbi si gargaaru bara. Kalalee ture. Amma kalalee faatu hojii. Oke. Baga ayah hari yang ke, pada hari sorry, pada hari yang ke. Orang pada ada tiga deh, ya. Kalau tu, dia pada muncul asal muka seni itu gambarnya folder of balance yang this program को पूरे completion of जॉलेज की conference folder no completion मेरा so अगर मेरा dapat saya ini जब मैं ऐसे एक बुक jadi akawal barre folder habis berjata देखो kalau तो Dari kan badhaasoo ni dhaamsa isinii dabarsee jira. Gara sana maachichi jirtu hundumti keessaniyyuu dagatinaa. Adde Boontuu itti aantuu dura teessuu hawaasa Oromoo Kutina Rootarrooti. Imaanaa kana akkamitti isaan irraa fuute keessan hanga itti yaadda'u. Imana kan akkamitti irraa fuutee akkamiin bakka geessaa qajeelani imana kana gaa ilma natti laatanii anis immoo kun carraa gaariidha. It's my pleasure jedheen akka fudhadhee jaalladha.
keessumaati namoota gurguddaa keessumaa waa'ee tokkummaa Oromoo bisoorra qabsaa'ee isaanii wajjin hojjechuun baay'ee namatti tola. So isaanirraas muuxannoo nan argadhee nabdadha. Kanaafuu baay'ee gammadeera. Baay'ee gaariidha. Yoo haalli isaallee namaa mijachuu baatellee yeroo nama amma naa danda'ametti amanamummaadhaa fi tokkummaa eeguudhaani nan hojjedhaa jedhee waadaa gala. Garuu immoo ga'a. Kanan jedhu barbaadu Oromoo Community Dictionary baay'een isin jaalladhaa, naa jiraadhaa, galatoomaa, wanta isin naa gootan hin irraanfadhu, yeroon jalqaba dhufe Rabbi sinaa eebbisu, sinaa baay'isu, sinaa guddisu, sinaa dagaagsu, sinaa bilisoomsu, tokko sinaa godhu jedha. Maal jedha Oromoon gaafa mammaaqu? Foon malee rajijiiniin dhiiguma maal jedha? Hidda malee xannachiin dhiiguunis sanuma foonnis hin dhiigu. Kanaafiyyuu lammiin ofii waliif qorichaa sirriidhumadha yeroo rakkinaa sana inuma walii dhaabbatee dhamana. Sir argeerasi. Kanaafiyyuu yaa jaranaa tokko ta'aa wal jaalladhaa. Amma dandeessanitti haalli isaa namaan mijatu wal gaafadhaa, wal jajjabeessadhaa jedha. Kanumadha kan hin jechuu barbaadu gaafatti sinaa eebbisu. Galatoon garuu waan baay'ee tafe waa'ee haala jettu kana jala buusin lammata. Haala waliin koomame irratti gaariidha. Yeroo baay'ee namuma qaqallaan dubbisaa jirana. Nama qaqallaan dubbisaa nama furdaan argadhe asumatti. Amma namichi kun akkatti inni jiru ani hin beeku. Obboleessis koreenuma kana keessa jira. Har'a ishiinis imaanaa sabaa kana moo gammachuudha fudhachuuf jirti. Furdina ishiitiif akkatti sochootu ayyaana abbaa kootii haa beeku. Adde hiyooti. Baga guyyaa imaanaa Oromoon dabarsee isin nutti kennuun si ga'ee imaanaa sabaa kana kan goote bakkaan geessaa maaltu sirraa eegama ufii qabda Oromoodhaaf. Ani amanaa natti kenne community kuni asuma keessa jiraanne imaanaa kophaa kiyya fudhanne isin wajjin wal gargaarree horattanne bakka wal buufanne akka obboleewwan akka wal qabannee jedhee sananii anis gammachuudhaan hagan danda'u uummata kanaaf uummata kiyya obboleeyyan kiyya haadha kiyya abbaa kiyya ijoollee kiyya isaan tajaajiluudhaaf baay'ee gammadaa baay'ee fedhiin qaba galatoomaan jedha. Galatan nabeen namni furdaan sagalee qaban seenee jiru jechuudha. Ashiimoo lafa gargarsuu ga'e safuudha. Abbaan abdii moo waaqa sin jiran. Isaanis silaa waanuun jedhu umurii isaanii qabsoo sabaata irratti umurii guutuu dadhabanii jaala galata nurraa qabu. Isinis asiin anis jira moo dirqama Oromoo bakkaan hangaa maal abbaa kii dubartummaan nan daangeessitu jettan. Mee hawaasa kanaan maal jechuu barbaadu imaanaa kanoo akkam gootu? Hawaasa kanaan wanti jechuu barbaadu keessumattuu koreen hadhaa xiqqoo haa boqotanii hafuuraa fudhatanii jenneen irraa fuudhaa dhufuun warra 2007 filamanii erga sanii gara amata fuudha. Helmaa tokkollee uummata keenya sanaan jedha. Jechuun wanni silaa dubbata maal duraa dubbate irra deebiin ni oofu. Warra armata jiru warra uummata bal'aa wanni an jedhu yoo akkanatti dhaabatanii bareeduma kanaa wal duraa fuudhanii akkasiin bareeduun argina. Warra akkana nu jaalatu kana nu fayyadamu. Nuuf hin jibbisiisin maaliif wanni sun? Waan biraa nurraa fedhan kootaa nuun jedhan. Kootaa wajjin jedhan yoo nuti kun.
وانا كرا جرايو تاجرني في كل ما نقولها كيف نعمتني سر بدن كنا وجالا تبغى نسير نجيبها نجيبها إن أكوار كوري كنا اللي نفتي نجارجار سبيراني متي وجسام وامن اتحاد مجلاها أوان وجسام وامن جلاها أوان كلمان تقول كلام ما ورا كوري في نجيب وجسني كنو أبنوب أكبر بريء وجبانا وجوان أبصر ولا المادورة أبصار أرناكن أنقيانا ما فانكي كنان بديك أرمتين ولا كان الرافود أنيج جنا بمقال لالي توما الوان جرا كان الرافود نت سيرتنا تيجي نقولا سافر مثلا كاريو بيجي أما ربي موفيد يقولن ندرك كيسا بريدا يرون ندرك كيسا دي مامودون حبورا مهابا فتو درك كيسا عملي درك كيسا أوبا إن أوبنا كسان مصبر مصبر كسان مصبر أكثر مسين ينجر أكلا سوما فاتوران تبتني بتجواني رديبو بكم Jitu bani kamak orang bodoh zontain bila gairi lek berpiku bikan kana bagono abono kunul len o dakhenya community tung budda cara jirti kunul len akar watu ne de utamidi kamti aisan makhate tuna kullu muma oromuma asan dua man kabakana takasde awasakana dua kaisa parpado zontain oromuma san barbada hanggar katin wajin demani wanni sin jetti tayin len nullen hammenya wani qabne nullen wan gari thane bi abba alanias abba parsa jani bete oso nuti irtina karte namni namara de yusan qabanne isanillen tis isanu fi bukasi ti mal jani agala to mani gari nuti kamnu san nu jalatani nuwajin asgani ha ulfatani galatoma dhan jechuu barbaade namni galata namaan keenya rabbii illee taayu akkasaniiti haa galatoomani obboleeyyan kee jiraadha ulfaadha takkaan bira isin hin dhabne ulfaadhaan garuman haasuu barbaade yeroo adda addaa haasuu barbaadetti nagala galti ammallee osoon abbaa madrasa geggeessuu irraan fudhatanii utaalee ganna dabartii keessa dhiifama gaa'ii nagaatti Ini kufurdaan dubbatan English community keenya barreessaa qabdi barreessaan kuni wartaati dhabeetta asirraa akka nama dhadhaa muudatee jiraata muudama isaa mirkaneessuufi achi duuba maa dhaabbatta jennaani ijuma kanan dadhabaa maalan godhaa ani maala sii godharee amma hiree si geessi as bahin jedhaan hiree as baasaa Ahmad Adam nan so be da mu da mai jira ko ये कल तो मंदिर के सनु दुची बाय ले बंदे बन अब मजाक कर रहा है पके हुआ तो मत जो मत को मिसेस के लिए मिसेस था को हाल के सब तो खाला गाड़ी पे अम्मा थी akan manokin kana cara daran bekine demo ya kan tani nan ka kama kiyati wada ina ko wali njum ne wanda gede ne yake wa to ko mara amo ita mun kore du kamati yo anile aka kama na kiyati kan kabu yo muse sin do ka ta ini sima yo sin do ka gira tani saji won piraji wala ma ko sadion ni rat on gargaru dan sokko gadda gira gammatti gira fayya gira won bodu munti ke na ko ka ba to wan jururati ko ka ba to won to ko san gon bira ba to won mane ro hunde kon tele ko tin kun sani wan kana yelo kamu daga tun kam no chasi isimbra tam ini lamma pa ero kore isimbar bade akana gunne yo woni har kam dekha da to galat number ho biyar ma sadi lo ke ko me ma fakka ta mata dia ti mari di injin dan kam de amna wali wan ke te dara ko lende na wan ke mariya tu lende garu والكي كمان نه گویا سنجن سيجو كانوا راح كان كتار هلا ده अगले नंबर का रहता हुआ तो दिन से निकले उज्जत दन देते थे खाना
akka miseensaati wanni isin dhaam yeroo isin waamne qofa nu argama yeroo isin waamnetti nu argama akka dandeettanii nu wal dhageessisaa nu argama bakka isin waamnetti kaani quboon qabaadhaa jechuudha inni lammaffaan koree duraanii galatoomaa wanni jennu jiru hedduu dubbatamee dhugamatti hedduu dalaganii hanga keessan taa'inaa jechaa fi miti hiyyaalla jecha haga dandeenneen dhugamatti hiyyaalla san dandeennee dhumana jechaa fi miti garuu waan isin irraa baranne san haga dandeenneen akka hambannetti qabuuf waadaa ta'e jechuudha koree duraatiin koree ammaa irraa dhufteen illee wanti takkattiin isinitti dhaamu yoo dandeenye ilmaani kun waggaa lamaati yoo dandeenye waggaan hojjennee ati waggaa lamaa san maaliif waadaa ofii seennee akka dandeenye amaanaa san galmaan gahuu haa yaadnu yoo dadhabne ifatti wali himne wal jijjiirullee dandeenya dhugumatti beeku karaa waliin wal maa barbaachisu yoo dandeenye waliin deemne rakkina keenya yoo himne wal jijjiiree nama biraa bakka buufnee wal gadhiisuullee dandeenya hanga dandeenye ana akka mataa kiyyaatti tafudhadhee sana hanga danda'anii hojjedhaa waadaa asii seena guyyaa jedhametti argamee sa'aatii sanitti argamee hanga danda'anii hojjedhaa yoo hin dandeenye ta'e dursee isin beeksisa yoo ta'u isin waliin deemu dadhabe hin dandeenye rakkoo biyya kanaa na jijjiiraa jedhee isin himadha jechuudha. Non dunque adesso giocare le chiavi dalla tua fagliata. Ada yang harus saya nak dia nak harus tahu. Suci betul, suci apa betul? Suci apa yang orang jadi jadi kau tu orang tu apa betul? Apa nak suci apa dia betul? Gari namni gari mata suci pun ada ni je. Asitti mo ga makan ga nomor ada darubi ani makawam ni betul akan umatin akan gara-gara wamin lade Ahmad ugat nama Opsa nama Udaka Sultadema Tokuma orang Ukiro dan nama Utam di sini sekarang malatan itu akas no dubatan ani suta ko wani jede wan suta dege tash go dubat isa kana Ahmad apa kromi lecak Somalia esre Oromia Kanada te Oromo awas Oromo pajadil aku popese le awas ni pun imana je pun sitikene akan go te pi tambas ta pakam majura akan itu buddhista me kana mugawa kita Oromo YouTube. YouTube. Jangan tahu pak. Tahu. Ganti arah kau. Karena merah saya buat ambil saya. Ambawa tahu tak bukan? Yang berarti pemain kita lebar awak. Silakan tu langsung awak. Atau umum ini amal korban tu yang depan ya atau itu padang tidak ini tidak agak ya kalau kita sekarang kita kalau gimana akan sih komati Ampak kasar lihat hawa tiga mic ini nak beko ini mic ini beko. Amma kita mic ini orang kalau mic ini nak beko. Amma tidak semuanya loyo. Kau hewan yang lewat ini ngerti betul. Kuma nama itu ya kan tu kan? Ya rosan nama aku lah. Ya rosan saya ni dah uyu orang itu kena itu mana kena ni oleh kau tu. Anak baik kena itu. Wanita jalan keluar tuan kita mesti wanita mana sah. Abe kamu mesti ada ni kata kalau ada kata orang saya kata semua tak tim pun lagi tadi. Kami kena kata nama kudu kata orang kami sebarang kena kami kena kudu no. Itu enggak mana. Ada ni buat kasmati. Kata na awan menjadi kia. Agar dia nak angkat muka dia nak angkat orang apa sudah kopi dah. Dalam orang saja.
Anbar armati ko dubbatan sera ini amata torfa ani Ahmad ko baik masoro ni boti basi ke uga to ko cuma kana kama ten hayye gari ka mira barega baye gari itu nama hawatul atas kolfani bertemu dengan Hududi sirna gada Oromo kesat kali ni jiru hijiti jarul lama kabar namni be kunjiru sirna gada ukango berrahuran yero rumah ada sa butatan wanu berbetatan iboda herga wani tidak bersani bode ichi sani sirbani majab suni kaniti sirna sana gapisan karena ijiti ke salaman jeracu kaba isin tu beka Oromo no bulan sini jalan anis mo aman dan deh bukan tu betul arkasin ansi sawa berawal dan ada bukan sini jesu dan tahu kalau tinjurun mo amau na poci uturi jalan sini Oromo mana derkeci Oromo na kau terkewal baru karena aku isa kan anis akan nama toko terawat itu wadah sena karena transfer okulasi Kenya kamera mani leca matalu cakap kopi yang bodoh deh ani jadi kan leca matalu cakap kopi yang bodoh deh jadi lalu akan nubai di awasa ketin imana rahu tewanjat musik deh kagak Kolega, ada yang pun asal ini juga, baru tak kira baru apa tu pos masa. Namun ni aku benda ni, kalau orang aku dah lama di komuniti ni siapa betul, buci sakasi raga dati, orang sah deti ni, itu dah walaka, kuna lama pergi satu hari itu, butuh agak tu meninggal ada sehari. Kenya negara para haragenya itu warga nama dulu perkara warga pergi kesi sehingga keadaan nafsunya warga saja dua kesi sukamna lura pura nabuat kerana orang berangan perkara Yero ko butuh harkalu kamu lebih desa lakisa jelana amai deminati rako butuh harkalu kaba asa itin karai ramalu karai tinggal garsa malu ergil hunda isin tu beka eko na thora jene karane thore tu iya tu itu mana ni mau jifano tiya ne raje ne rosan tu man jifano argane arra dokar abiyi fi masara ar kilo kare ne tu kafu ke yeto tu man kete tu ne sakata tu namu tu nauni o video के साथ अबाव के साथ अनाज के साथ उम्मतों तो कोई मिसाइल दूँ अबादी हर कर हुआ ना आपको वे बातें दूँ का भी दे जोड़े को सदी नंदन जब अच्छी सा रसायनों का सीने लेते तो पसी नहीं होने ले आखिर दियो जोड़े से लोगों का है नरम बिसा के जितना जरा थोड़ा दिया तो अभी उनको हमारा जोड़े देना बिल्कुल मेरा करो हम लोग किस लोगों गुरु की कौन कहते हैं दिया sebentar ben, hukuman semua aku kawat, hukuman kayaknya itu tuh, misalnya merban, hukuman kayaknya balik, arkinya rezeki hukuman kayaknya namanya ini apa namanya kata, dia kayaknya Amerika tuh kayak gitu, aka Afghanistan pakai rakyat, walaupun hukuman itu tuh bukannya jawabannya situ, hukuman itu sojol, orang terus hukumannya, amma bijak sojol aja. Serta sikhe kamna ijare nomor 2 ijare hicilari kamne abhi ijare pure nahi deso adunya kan ini terus juri serta sikhe nomor 2 kayaknya ane abhi jane do bisa serta sao jelasannya aja ini diksi sudah do anabi aja malu kita lalu berada di woi dekat di bawah egani nusumo wori amma itiro heboni ne leke sanjere yuse ne amma ke sike kana jere
eko rakko ko harkare kawa se ani bidan tu kanabe ko ba ke do mangolo ne biche ko ka ko ko lo ega ko lo be tu kajes to ye ga kan golo kan jena pujira era malaysia la no manga kita kam si sega kita beraya tim na ada ege na mata ka ko goje ko goje de be ta mer ko ala butani ko ko lo ke se ni to pega na dumbe asuwan de cinta keransi ko polisa dure ke duniga ko so diga de mele ke raso polisa dure di o ajada dino dan ke ibita ka ka bachura de biche na chura ambi ibita ka bachura da fa de biche ka ti mata ko ko keransi chi karasi ta sa fulle tahu ya waka da ke bisa si barbada apalagi ni sini bekada keran singo aga ga yoke karo to baniti yo keran singo se sibradres har kar rasi ijani lalin harabake socho si sikabati ni ye renu to bayo sochi no go tumbar bache banachi na wati bodu ka matene kada wanda ge no michi mat de garasa tiye ya waka harra yara tiye bisa si barbada se bizara kara thila bekada amma duri kara daga dafa ite ba kara ta udale ba kara ta atau ko peite ba kara kara ta bedu ni ubala ni dafa ni sari kara ko amma sun jirwa kara sati ke saja bote akasi kara de chura amma je bisa se mana ne wakan nusi ga wore haran kori ko ba de ni wara muto lo ko ba je bisa ba ba na chura bi de na to ka wora chura para jaga para mimpi para impihanno para wari dia ke sama di gal malu ko ngara saja tu boleh galu dite ko kamada gerai kami nutu suri ulit ko da churu bale doktor abiyis jadi do dipsas wali galani tukuma kenya ni wahir na tutukum da bale ko fande wo wa gutun da do khalani yani ga ko ko kamada ana abi ko ko da do ma je gari